nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota chaanaala koo hundi keessan nagaa keessan ani nagaa kooti dhugaan isiniin jedha yeroo tokko tokko nama jajjabeessitu yaadan ta'ee bicha chaanaala koo amma tokko ilaalaa fi dhugaattiin ammi ilaaltan ilaalaa jirtu jedhee yaada anaaf otoo hin taane immoo barumsa guddaa qaba jedheeni viidiyoo dheengadda guyyaa lama dura hojjedhe tokko TikTok irratti namni lamaan tokko qacam godhee gadi dhiise harge achi jala immoo koomentiin akkas jedhu jira waa'ee maatii yeroo galtanii ammanaa miti ji'a tokko booda gadi bu'iinsa jira kanaaf of yaadadha jechuudha yaanni koo kan ka'eef yaanni mucayyoo haasofteesi galtee waan argiteef of eeggannaa godha amma tokko haadhoon abbaan maatiini xiqqooshii yeroo isin argattanii deebitanii gadi buutan iddoo isiniin kennan amma tokko bakka argatte dhabde isiniin jedha yeroo kamuu arabaa dhuftan waan ta'eef isa jedhudha. Haa ta'u garuu yaannichi maal jedha koomentii baay'ee nama qacam godhanii TikTok irra gadhiisan sana kan hin arge yaada babbareedaa fi YouTube channel shi maal jedha minaamin kan jedhu jira koomentiin baay'een haa ta'u garuu tokko waan hin argeetu jira maal haa ta'uuf nutti waakkattare kan maatii keetii gootee darbitee jedhu laalagaa kana jechuun akkamitti niiqa inni fuulinni kun duubatti kan naanna'ee jechuudha ani maatii kootii godhee jedhee wanti waakkadhe hin jiru kanan godhee miti fakkeenya kaaseen sanaa sayanii barumsa isiniif haa ta'u ijoollee mee araba dhaqxanii yeroo galtanii amma galtanii ji'a tokkoof torbee lama kanatu isin argata sana booda kanasa jedhudha malee seenaan taarikii yookiin immoo seenaan maatii kootii yookiin obboloota kootii yookiin fira kootii godhe sitti odeessuu koo miti obboleetti akkas barreessite sana argitas miti karaa yuutuubii kootoo hin taane kan ishiin barreessite ijoollee lamaan tokkotu viidiyicha qaccam godhee TikTokii gadi dhiise achi jala koomentii tasa dubbiseetanii yaada kana arge asilaalaaga anammame waakkadheera kanan godheef jedhee jechuun koo waakkachuu koo miti garuu araba dhaqxanii yeroo galtan kanatu si mudataa isa jedhudha isheen garuu faallaa no biloonin laqaqe jedheera waan gochuuf hin danda'u garuu warra barumsa ta'e immoo baay'eetu jira keessan galanii yaannaati nu burqisiiftu bee nen dinqisiifadha kan jedhan koomentii ilaaluu dandeessu baay'ee dasna'e bargixa waan jiruun dubbadhe isiniin jedheera waan jiruun dubbadhas waan ta'eef omaa gubbaa haqaa hin haqani abadan yuutuubii koo guddisuudha akkuma isitti mee abadan haqaan dubbadhu garuu keessaa namni tokko immoo yoo itti fayyadame baay'ee tokko na gammachiisaan kanaafin yeroo hundumaa viidiyoo na laallatu viidiyoo immoo gaarii ta'e viidiyoo barumsa ta'a jedhe viidiyoo fakkeenya ta'a jedhuun hojjadha malee akkasumaan isin hojjadhu abbaatti dhaggeeffate ilaale rakkoon qabu kanaaf gaarummaa kootiif immoo guddina kootiifis amma akka yaada gaarii na qabdan xiqqoo amma tokko argeen jira galatoomaa simaanii har'ammoo jechuudha isa kennuu koo miti kanan dhufeef viidiyoon dheeresse har'a garuu viidiyoo tokko asitti fufaamee ilaala waa'ee biyya keenyaa kana fakkeessutu caala yeroo kana baay'een namaati keessi gollii fi kiisiin waa biraati yeroo baay'ee ani kan nama taazzabu akkasuma jedhama oromiffaan hin beekudha booda immoo taazzabbii ta'u kana maal inni naan jechuu dandeessu maal jedheen isin ibsa yeroo hundumaa ani maal inni seetanii ani iddoon biyya keessa soo ta'e iddoon hin geenye yookiin immoo naannoon ani ni ilaalle hin jiru yeroon isiniin jedhu viidiyoo waraabin malee ani baadiyyaa keessas deemee jira magaalaa keessa magaalaa isa guddaas isa xiqqaa jechuudha finfinneen anaaf akka osoon hin deeminis akka walisoo kana ergan dhufees akka walisoo kana jechuudha yeroo dhufuus akka walisooti itti fayyadama garuu jechuudha madoota jiran nan arga madaasa jedhamu madaan naan jedhu immoo uumama kootiin nama hir'ina qabu utuma anatti illee tolee jiraate yeroon argu waan ta'e
naqooqa video kana mee ilaalati dura maaliif kaaftee jechuu dandeessu video kana ilaalati boodan immoo deebi'aa sa'a jechuudha. بألفم جزء بألفم سندرا متشاچ ودي منو እሱ ሁሉ ነው ፍራሮ ለገዛረው እዛሽ ጋር አስቀምጪው ገዛሻለሁ አስቀምጪው አውርጂ ሚሚ ትባላለች ከጅዳ እህትሽ ነች 5000 ብር ልካሻለች በቃ መርቃት እሷን ብቻ ዛሬ ፍሪ ነሽ አዎ እግዚአብሔር ዘመድሽ ልጆችሽ ያገባሽ ከሆነ ልጅ በጣም ነው የምወድሽ በጣም የሚያመሰግንሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ የኔ ጠንካራ አይዞሽ እሺ አሁን እዚህ ጋር አረፍ ብለሽ ቀስ ብለሽ ይዘሽ መሄድ ትችያለሽ የራስሽ ነው እሺ እንሽረፍቱ እሺ ተባረኩ አይዞሽ እሺ ዘመናችሁ ይስጣ እሺ ውድ እሺ ውድ yeroo baay'ee dubbadheen tureeyyu waa baay'een dubbadhaani ani waa'ee nama gaarummaa fi waa'ee gaarii gubbaa qacamqancabbe tonteen keessa seeneen dubbadha yeroo hundumaayyuu biyya keenya jireenyi gola kamii akkana hin baane malee akkana akka ta'e beektuu laata baay'ee tokkommoo na gaddisiisa ana namni dhugaan isiniin jedhu toletti toleen maandisiirra deemu toletti tolee maaltu kana nama gadi jedhe yookiin rakkataa akkanatti mil'atee waa'ee sanatti dhaga'ama jechuu otoon hin barbaanne garuu isa keessa kootiitu na barbaachisa yeroo baay'ee mucaan kun yaa birri jobboloonni koo ala jiraniin sabni tajaajilu malee namoota akkasiichi keessa qarqara siqee eegee isaan gargaarutti baay'een gammada garuu ijoollee beektu biyya keenya keessa dhugaa Kiristoosiin isiniin jedha amma jiraachaa gammadanii jiraachaa jiranirra amma gaddanii gubatanii jirantu caala namni jechuudha. Yeroo baay'ee namni kolfannaa naasa'u jechuun ijoolleedhaan akka namni ijoollee biyya keessannaan jedhu qaldii se'u fa'i yookiin immoo nana naasa'u akka nama komeediyaan hojjetu tokkotti natti kolfu ijoollee keessanii nan kolfisiisa ijoollee keessan na dubbisanii. Anna bakka gola kaminnaa seentaan daandirrannaa deemtan wanta laphee keessan isin cabsu baay'eetu jira. Biyya akkasii biyya keenya akkasii keessa jiraachuu fakkeenya biyya namaa immoo deemtanii yeroo dhuftan anammaa Dubaay keessa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadheera. Dubaay keessa iddoon hin geenye jiru. Garanatti ijoollee kutaa 10 barataniin geessee dhufaa asii yuunivarsiitii irraa gadee asiin achi keessa magaalaa keessa suuqiin hin deema maal nan deema lafoo nan deema makiinadhaan nan deema. Dhugaa waaqayyo isiniin jedhaa gaaf tokko birrii lafa argadheen Dubaay otoo deemnu suuqii deemuudhaatu birrii balbala irraa hargeen birrii immoo ani yoo lafa argee shanxaa hoo keessa kaa'e kan biraan dhaba. So naman itti xadhuun dhabe kadhata. Deemaa ollee suuqii seennee waa binnee birrii sana akkanumaan baadha qobaa yoon kan koo dabale waanan duratti hin qabee beekuuf jechuudha. Inna inumaan baadhee deema. Namuma zim jedheellee miskiina ta'ee deemu nan dhabe jechuudha. Hodhu jettee ommoo namaa hiixatteetu miskiina akkam siifachuu danda'u yuunifoormiin ifadhee deema. Inna biyya keenya keessaa garuu makiinan deemi lafuudhaan deemi piistaa keessa deemi maandisiirra deemi kan akkana jedhu bichaadha bakka yeroo sana inaaddu sin gaddisiisa bakka sin gaddisiisa namna laa tokko dhufee too sin faana deemee ishee mooftu atumachitti illee amma yeroo baay'ee mee namni sin hojjechiisu yookiin namni bira jirartanii yoona kan duriitiin maqaa durii Itoophiyaa duraanitiin isin dubbisuu danda'u akkasii mee isiniin jechuu danda'u garuu jijjiirameera miti Itoophiyaan yoommoo dhuftan nama sana faana isuma jedhanis ilaalu. Manni haa jiraatu malee namni inni keessa jiraatu jireenyaa miti jechuudha. So yeroo baay'een waan akkana baay'een gadda dhugaa waaqayyo yoo nabichaa waan ta'e koo hin dir'ata yeroo baay'ee naan argee jechuudha. Kanaaf waan kana kan furu maal akka ta'e isin hin beektu yoo kadhachuun alaamu tuyyuu furmaan hin jiru. Maaliif hunduma isiniin jedheen baatu? Hunduma akkasitti argitu.
gabaayoo dhatti kanatto kinita hundumtu tartiibeffamee jira. Maandisiirra deemte maandisiidha uffadheen deemaa hojjettu hundumtu akkasiin jedha. Kunonni haati kun amma yoo nama na qabdi garuu kanaan jiraatti. Jijjiiramu barichuu waan ta'e hin dukkanaan. Otoo akka biyya biraatti illee jiraannee duune waggaa xinnoo. Sanuu ishee akka tasaa badanii waan ta'e akka tasaa isa keessa akkanatti naa jiraattan isa keessa haala akkanaatiin jiraattanii yeroo duutan du'a lama jedha. Isaan akkanaa keessaa fa'i baaneet immoo tokko tokkoof dagan kaayyoo keenya wallaala. Karaa ittiin guddannee saaqannee deemnu wallaalla. Na baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu viidiyoo akkanaan naan laalu. Anyways, video baay'ee hojjedheen ganama oliin fuudha gadi nan deebisa amma sinii waraabe. Gabaan jiru maaliif akkatti waraabda jechuu dandeessu nan dhaaba namni dhufe nan cufa jechuudha. Gamaan namni natti deemen dhaaba jechuudha kaameraa. So akkasi hundaafuu chaanaala koo YouTubein immoo gizee baay'ee na gaafattu. YouTubein sii kaffalaa naan jetta yeroo tokko caalii faana hojjenne asi lammaffaa naa kaffalee jira. Erga caalii sana faana hojjenne naa kaffalee isiniin jedhee haas immoo si'a lama jechuudha. Guddaa miti garuu dhugaan isiniin jedhe guddaa miti. Kan waggaatu naan guutu jechuudha wifi. Si'a tokko kan waggaatu kan naan guutu jechuudha. Garuu kaffalaa jira. Anaatu immoo viidiyoo qassi hojjeta. Otoon guyyaatti viidiyoo lama yookiin tokkumaa seeraan gadi dhiise. Lammaffaa immoo otoo namni daawwatu jiraate siraataan sheer gootanii. Atiin kanis fayyadamtuun ta'a. Isinis nama baay'eetu maalittan namni akka viidiyoo gaarii kanaan jechuun wanta yaada bilchaataa tariin barbaada jedhee ilaale seetanii. Kanan TikTok irratti viidiyoo koo ijoolleen TikTok irra sheer godhan kana. YouTube ishii channel YouTube ishii share nu godhi maaloo minaamin jedhuun mucayyoodhaan jechuudha. Ijoolleen baay'een immoo dhaqaa YouTube ishii ilaalaa simma share goote viidiyoo jalaayyuu jechaanii jiru. Anyways ijoolleedhaan share godha. Nama beektanii viidiyoo zim jedhaa share godhaaf hime. Barbaachisu ofiinuu maatii ta'a. Viidiyoo san dhugaa TikTok irraa yoo argitan diut godhame yookiin komantii seenaa dubbisa. YouTube ishii wayyootoon duraan viidiyoo ishii dhaggeeffachaa jire nyaatamu ture jedha dhugaa waaqa komantiin jechuudha. So viidiyoo san kana osoon duraan argee ture nyaatamu kan jedhu jira komantiin achi jala waan baay'een arge. Baay'een isinitti mee baay'een saammoo YouTube channel ishii maaloo nu barreessi namna jedhu mucayyoo waan replay goote deebifteef illee hin jiru komantiidha. Atau malee gaafi akkanaa jira jechuudha. Maaliif seetanii wanta baay'eetu jira. Wanta otoo dhaggeeffatame amma piraankii nama kolfisiisu wanta ilaaltanirra wanta bilchaate fi dhugaa hundaa irratti dhaggeeffattanii fayyadamtanii sirriitti isin fayyada. Ani yeroo baay'ee mucayyoo tokko akkas naan jetteetti. Si'a tokko nyaatamtee iyyuu lammaffaa maa hergitee naan jetteetti. Akkaataa itti ergee immoo birri lammaffaa akkas ta'ee himee jira. Lammaffaa surumaayyuu barumsa akkanaa YouTube irra hin jiru. Ijoolleen baay'ee yoo dabarsanuyyuu karaa Amaariffaati. Isumaayyuu immoo wanti barumsa amma kana bilchaata namni biyya galeessu gubbaa isaa malee wanti bilchaata gadi qabeessini laatee yaada gaarii wanta ittiin qorame wanta biyya laate ta'e galee wanta ta'e wanti isin ibsu hin jiru jechuudha. Anamma toon viidiyoon duraan yeroo channel koo xiqqaa duraan jechuun namoonni maddeen ilaalanii deebisee irra hojjedhee dhugaa waaqayyo viiyuun baay'ee akka ta'e nan beeka. So viidiyoo duraan darbe isin hojjedhu garuu gaafii keessan irratti hundaa'een hojjedhaani. Kanaaf viidiyoo waliifis share godhaa isin jechuu jaaladha. Sumaani bye.